qulqulluu baatanii kan jirtan wangeela Luqaas 16 lakkoofsa 19 kaasee amma 31tti akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Amma immoo al tokko namichi sooressi tokko ture. Innis uffata irraaf jalaan dhaqnatti toluu fi ijatti miidhaguu gatiin isaa baay'ee kan guddate gegeeddaruudhaan guyyuma guyyaatti qannootti jiraata ture. Deegaan Alaazaar jedhamu namummaan isaa guutummaatti madaa'e tokko immoo balbala kellaa isaa dura kaa'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressichaa irraa harca'ee gatamu illee nyaachuudhaaf hin kajeela ture. Saroonni immoo dhufanii madaa isaa irraa hin arraabu turan. Gaaf tokko namichi deegaan sun du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaamitti geeffame. Sooressichi immoo du'ee awwaalames. Qiliilee keessaa dhiphachaa utuu jiruu ol ilaalee Abrahaamin fagootti Alaazaaris bukkee isaatti arge. Achumaanis yaa abbaa koo Abrahaam naaf oo'ii fiixee quba isaatii bishaaniin cuubee arraba koo anaaf haa qabbaneessuu Alaazaarin anaaf ergii anoo ibidda kana keessatti dhiphachaan jira jedhee waammate. Abrahaam garuu yaa ilma koo bara jireenya keetii carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu. Yommus Alaazaar immoo carraa gaggadhee argachaa ture. Amma garuu inni bal'inatti jira, ati immoo dhiphinatti jirta. Kana hundumaa irratti immoo as gama keenya gara keenyattis darbuun warri barbaadan akka hin dandeenyettis achi gara keessanittis akka hin ceenetti bowwaa guddaan isaa nu gidduu jira ittiin jedhe. 27 inni immoo deebisee egaa immoo yaa abbaa koo mana abbaa kootti akka isa ergitu sin kadhadha. Anoo obboloota 5 qaba. Isaanis as iddoo dhiphina kana akka hin dhufneef isaan haa akeekkachiisu jedhe. Abrahaam garuu isaan Museedhaaf raagota qabu, isaan haa dhaggeeffatan jedhee deebiseef. Inni immoo waa'uu yaa abbaa koo Abrahaam warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaanii yoo dhaqee yaada gara isaanii geeddaratu jedhe. Abrahaam immoo Museedhaaf raagota yoo dhaga'uudhaa baatan warra du'an keessaa tokko deebi'ee ka'uyyuu dhugaadhaa in jedhanittiin jedhee jedha. Ameen. Harka bal'ifanna kanan barbaade. Ati alfaadha omeegaadha. Ilma Waaqayyoo si galateeffanna. Saba dadhabaatti fuula kee duratti wal ga'ee jira. Warra dhiiga kee bitametu wal ga'ee jira. Qulqulluu maqaa kee waammachuudhaaf oolchaa ta'uu kee barreerra. Gargaaraa ta'uu kee barreerra. Ati jiraataa ta'uu kee barreerra. Karaa kee barii baay'een nu bari'ee beeka. Har'as mi'eeffannee fuula keetti wal geenyeerra. Ija kee ija araaraa Waaqarraa gara keenya ilaaliyaati. Harka bal'ifadhaa. Ija kee ija araaraan gara keenya ilaaliyaati. Ija kee ija araaraan gara keenya ilaaliyaati. Warra si waammatan beektaati. Warra si amanatan beektaati. Warra si barbaaddatan beektaati. Itti mul'achuun amala keedha. Gargaaruun amala keedha. Harka qabuun amala keedha. Fayyisuun amala keedha. Araara gochuufin amala keedha. Ganama kana ija qajeelummaa kee Waaqarraa mana keenya ilaali. Ija qajeelummaa keedhaan gara keenya ilaali. Ilma kee keessaan ganama kana gara keenya ilaali. Otooti nu ilaaltuu madaan keenya hin fayya waan ta'eedhaaf. Tooti nu ilaaltuu gaaffiin keenya hin deebi'a waan ta'eedhaaf. Gaddi keenya gammachuutti jijjiirama waan ta'eedhaaf. Ija araaraan gara keenya ilaali ganama kana. Ija araaraa. Ija araaraa. Ija araaraa. Ija araaraan. Gara keenya ilaali ganama kana. Nama xirraa galagaltu tokkoyyuu hin jiraatin ilma Waaqayyoo. Nama xirraa galagaltu tokkoyyuu hin jiraatin. Nama dhiiftee deemtu tokkoyyuu hin jiraatin. Nama xirraa galagaltee deemtu tokkoyyuu hin jiraatin. Abbaa kana ilaali. Obboleettii kana ilaali. Obboleessa kana ilaali. Haadha kana ilaali. Waldaa kana ilaali. Ana mucaa kee ilaali. Ija qajeelummaadhaan. Ija araaraan. Ija fayyinaan. Ija eebbaan. Waaqarraa gara keenya ilaaliyaati. Harka bal'ifannuu gara keenya ilaaliyaati. Mana nama kanaa dhiifteen adeemiin. Hojii nama kanaa dhiifteen adeemiin. Dhiifteen adeemiin yaa Waaqayyoo. Qabii baasi malee. Qabii baasi malee. Laaqii kana keessaa haa ba'ani. Dukkana kana keessaa haa ba'ani. Hidhaa kana keessaa haa ba'ani. Xaxaammaa kana keessa namni kun haa ba'u ganama kana. Yooti baaftee malee eenyutu baasa. Yooti gargaarte malee eenyu gargaara. Yooti hiikte malee eenyutu hiika. Yaa ija Waaqayyoo nu ilaali Waaqarraa. Abdiin koo Waaqayyo kan jedhu ameen haa jedhatu.
laaba sandiya harka bal'ifanu xinneessine amalli saba kanaa deddeebiin koo deddeebiin saba kanaa dhaabbiin saba kanaa jireenyi nama kanaa si gammachiisuu didee si ta'uu didee nurraa gargar hin ba'iin araaraan gara keenya ilaale deddeebitee dhiftee nu qulleessitee deebinee kan xuraa'ani deebi'anii kan kufani deebi'anii akka booyyee dhoqqee keessa kan galagallatani araarri haa ta'u ganama kana araarri haa ta'u walumaa kaasaamee ligidaa'ummaa kanarraa qullaa maqaa Yesuusiin ligidaa'ummaa kanarraa qullaa maqaa Yesuusiin ligidaa'ummaa kanarraa qullaa maqaa Yesuusiin tun kadhannaa kana sii kadhadhu harka kee kan bal'ifatte ayyaantuudhaati dhuguman siin jedha namni araara kanan kadhanne booddee hiikamuun kee baay'ee ulfaataadha harka kee bal'ifadhaa kee duratti siin kadhadha maqaa Yesuusiin deddeebi'ee si qulleessee deddeebi'ee si dhiqee deddeebi'ee wayyaa si geeddaree deddeebi'ee kophee sitti jijjiiree achumatti deebitee kan kuftu har'a waan siin jedha lafichaatti Waaqayyo si aabaas ila kana qoricha lafichaa Waaqayyo si aabaas naannicha Waaqayyo si aabaas jedhame yaa Waaqayyo jedhaayyaa lafa siif hin taane nabaasi jedhaasi alama dhugaa hafuuraan jedhaan nabaasi jedhaa nabaasi jedhaa araarri siif haa ta'u ganama kana araarri siif haa ta'u ganama kana jedhee dubbadheera harka ol ka'ee kun mo'icha fuudhee mana kanaa haa ba'u araara fuudhee mana kanaa haa ba'u ulfina fuudhanii mana kanaa haa baane hafuura mo'ichaa fudhatanii haa baane omnaaf aara galfii fudhatanii haa baane sagalee kee mo'icha namaa laata sagalee kana booddee dhukkubni kam taa'uu hin danda'in dhiiga hoolichaan inni hamaan sun taa'uu hin danda'in dhiiga Yesuusiin akka gagaatti baquwaa jalqabu dhiiga ilma kee Yesuusiin ulfaadhu nama hundumaa ilaali na wajjin jirtaa lapheetiin nama kana ilaali irra dhaabadhu mariisisi guyyaa kana irra dhaabadhu mariisisi waa'ee mana ishee waa'ee bara ishee waa'ee jireenya isaa waa'ee waan bitaa sagalee kana irra dhaabadhu mariisisi yaa Yesuus kanaan dabartattiin jedhi largama kadhachaan jira manila sirra dhaabatee sittaasoo Waaqayyo guyyaa irraa kana sittaasoo Waaqayyo guyyaa irraa kana ulfaadhu hidhaan kamiin hafiin iddoo jiru xaxxaaxawaa jalqabu ergamaan dukkanaa kam taa'uu hin danda'in teessoo kanarraa haa gaggalagalu laphee namaa keessa haa gaggalagalu taa'umsa dhowwadheera boqonnaa dhowwadheera dhiiga qaraanii warraa isaa sana waraaneera ofirra takka waraanameera gadhaayyaa maqaa Yesuusiin gadhaayyaas ergaa koo hidhuudhaaf kan ba'e gadhaa abjuu koo kan qabe gadhaayyaa inni hamaa sun gadhaayyaa gadda kooti kan gammadu jedha dhukkuba kooti kan gammadu jedha namaa gatta'uu kooti kan gammadu jedha waraaname gadhaayyaa jaree waraaname gadhaayyaa waraaname gadhaayyaa as qabar kabitaa Ameerikaa jeegolitti qabiitiin namaa gatta'uu kee dadhabaa ta'uu kee dhukkubsata ta'uu kee hiyyeessa ta'uu keetti kan gammada waggaa dheeraa sirraa waraaneera nama akkasii jira hiikamtee baata guyyaa irraa sirraa lafaan dheera dhiiga qaraanii warraan asuma qabe ela sumarra taa'ee nama gassi godhee sumarra taa'ee maseentuu si godhee sumarra taa'ee gaa'ila kee hiikee sumarra taa'ee hojii kee sakaalee kan si qabe sirraa adda baaseera jedhaan irra taa'ee gadhaayyaa nan dhabaartu gadhaayyaa baay'inarraa gadhaayyaa wal maqaa sarka bitaa Ameerikaa nama 13 sumarra taa'ee gassi qabe sumarra taa'ee nama gassi godhe irraa si'ii keera maqaa Yesuusiin irraa si'ii keera way harka ol kaasime harki raagota baay'ee sirra taa'eera harki paasterii baay'ee sirra taa'eera harka kee mataa keerra keessetta al takkaa garuu birmaduu baatee hin beektu harka madaa'ii harka araaraa sirraa garagalcheera harka ilma Waaqayyoo sirraa garagalcheera
arguu akkatiin barbaanne ilillee kee arguuf ta'e rooroftu waggaa dheeraa arguun barbaadu inni hiikamuu kee arguun barbaadu inni dhala godhachuu kee arguun barbaadu inni oluma kaafattaa nama ta'uu kee arguun barbaadu inni har'a gadheen si eebbisa samataa kee irra taa'e sasaggoo kee irra taa'e salaphee kee irra taa'e darbadhee faana kee qala kaa'eera 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 injifadhaa baadhiiga qaraanii irraa jedha mo'adheen ba'a gedhaa si alama booda gargaaramta mo'adheen ba'a gedhaa yaa nutti dubbadhu nu gargaare bufa qataqqati jawwicha nu dhiichisi isaamaa sana garagalchi irra nu dhaabii maqaa Yesuusin ameen. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu waan jedhu irratti dubbadha gabaabaatti yeroo gabaabaa fudhadhetaniin kana haasaa. Jireenyi Waaqayyoon gammachiisu akkuma jiru jireenyi Waaqayyoon hin gammachiifne jedha ilma namaa yeroo biyya lafaarra jiraatu. Jireenya ilma namaa jalqaba xinnoo tokko sini tuqeen deebi'a Waaqayyotu biyya lafaa kanarratti waan hundumaa erga uumeen beektu sagalee Waaqayyo keessaa seera uumamaa keessatti wanta ilma namaa barbaachisu biyya lafaa isaa aduu gaditti argamu kana waan hundumaa kan erga uumee booddee Waaqayyo nama isa jedhamu unuun kana namni atiraatuuf namni uumamuu fi sadan tokkummaa wajjin walii galee kotta akka bifa fakkeenya keenyatti nama uumne jedhee Waaqayyo nama uume gaafa nama uume Waaqayyo jireenya gaarii jireenya Waaqayyoon gammachiisu jireenya Waaqayyo keessa jiraachisu kenneefitu Waaqayyo isa uume jireenya Waaqayyo ilma namaaf kenne isa jalqabaa gaafa namoonni jalqabaa maqaan isaanii Addaamii fi Hewwaan warri jalqabaa suni dhaaba Eden yookaan achi iddootti Waaqayyo nama uume kaa'uu barbaade yookaan jaallatetti nama uume lamaan isaanii achi kaa'e Waaqayyo namoota kana lamaan gaafa uume dhiiraaf dubartii uume dhiiraaf dubartii kana keessatti immoo Waaqayyo seera uumaatiin uume namni akkaataa gurguddaa furiin gara biyya lafaa dhufuu danda'a yookaan achi dhufeera siniin jedhe dubbadheera yoo darbe keessa jirtan tokkoffaa Waaqayyo maal godhe namicha jalqabaa biyyoo lafaarraa uumeetu biyyichatti hafuura baafatee namni jiraataan akka inni jiraatu godhee nama jedhame nama sana ammoo erga jiraachisuu jalqabee booddee saayitii haa ta'u guyyaa ta'u namicha gaafa laalu namichi qophaan isaa ta'uun gaarii ta'uu dide waan ta'eef Waaqayyo deebisee maa jedhee namichi kun qophaa isaa ta'uun gaarii miti jedheetu maal dabalee fi lafee isaa keessaa yookaan cinaa akka isaa gar tokko keessaa lafee tokko fuudhee bitaa mirgan jedhu macaan lafee isaa keessa tokko fuudhee kan cinaacha keessaa nama hojjetee fiitu geessetti kenne tokko biyyoorraa argate lammaffaa immoo namuma namarraati maal godhe jechuudha afaan keenyarraatiin karaa bira piriinti godhee baasee jechuudha ameen jedhaa ameen jedhaan jedhe yaa akkas jedheen dubbadharra jechuudha malee caafata jedhe jechuu komiti malee inni lafee tokko fuudhee maal eessaa akkatti dabalee isa kana caafannee lafan kaa'u sadaffaa immoo gaafa laalta Waaqayyo horaa baay'adhaa gede eebbiseeni horanii baay'atanii ijoollee godhatan gaafa laaltanii Aabeliif Qaayeliin godhatan sana booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utoo gara biyya lafaa dhufiin ilmi namaa jireenya gaafa eegalu jireenyi ilmi namaa isa Waaqayyo yaadee fi keessa jiraatu dadhabuurraa kan ka'e ilmi namaa gaa waan biraa keessa galee Waaqayyo irraa adda ba'ee saa arfaffaa immoo gaafa laaltanii biyya lafaa kana keessatti Waaqayyo tokkicha ilma isaa karaa durbee Maariyaam fidee kenne waa'ee namaati sagal qabaatiniin deebi'agaa Addaamii fi Hewwaanii Waaqayyo uume gaafa kaa'e booddee jireenya isa gammachiisu akka jiraataniif ture Waaqayyo waan isaan gammachiisu kenneefitu Waaqayyo waan isa gammachiisu morraa eegaa ture Addaamiin Hewwaaniin waan gammachiisu Waaqayyo kenneefidha inni iyyumaa inni Addaamii fi Hewwaan isa waa'ee foonii yoo naasa'e jireenya isaaniif kan barbaachisu iddoo jireenyaaf yaaddoon qabanii dhaaba Eden keessa jiraatu nyaataaf yaaddoon qabanii biqiltuu sanirraa nyaachuu qaban baay'eetu jira sana keessaa garuu mukti isaan nyaachuu hin qabne hamaa kan ta'e tokko jallaa kan nama godhuuf muka jallaa jedhamee kan beekamu kan achi muka jallinatti nama geessu tokko achi walakkaa jira Waaqayyo waan nyaataaf ta'u jireenya isaaniif kan gammachiisu kaa'eefidha lammaffaa burqittuu bishaan isaanirraa dhuganitti gammadanii boqotan kaa'eefidha waan isaan gammachiisu hundumtiyyuu jira barbaachaaf mana dhaqaan gola dhaqan hin qaban Waaqayyo waan hundumaa guutee harka isaanii keessa galcheet tijiraadhaa jedhee kenneef Waaqayyo garuu sinii waan sin gammachiisu sinii kenneera kana keessatti dheen ani immoo karaa ittiin gamni sinitti gammadu yoo jiraate wanta isinii kenne kanatti jiraachuudhaan isaan isa nyaadhaa siniin jedhe nyaachuudhaan isaan immoo nyaatinaa siniin jedhe immoo nyaachuu dhiisuudhaan wal wajjin jiraanna jedhe Waaqayyo yaadaaf hariiroo kana utubaa kana isaa walakkaa kaa'e erga kaa'e booddee jarri kun maal ta'an gaafa jettan jireenya isaan gammachiisu tokko jira akka jedhanii guyyaa tokko waan Waaqayyoon hin gammachiifne godhan niyyumaa'in
waaqayyo nyaatii naa jedhe dhaqanii gaafa nyaatanii jireenya ofii isaanii ittiin gammadaa jiran keessa gammachuu waaqayyo waan booresaniidhaaf gammachuun isaanii boora'aa ta'e. Gammachuu waaqayyo maalli ture waan isaanii kenname waan agagaman sana akka isaan godhanii gammadanii akka isaan jiraatan gammachuun isaanii sun immoo gammachuu waaqayyo ture. Addaamii fi Hawwaan garuu keessumaa Hawwaan gaafa laaltan bofichi gaafa bofa fakkaatee dhufee itti saasee isa waaqayyo irraa nyaatii naa jedhe nyaadhaa gaafa jedhe nyaachise wanta waaqayyo kenne bisa jalqabaa keessaa wayyaa isaan uffatan ayyaana waaqayyo ture waan ta'eedhaaf wayyichi ija foonitti mul'atu garuu isaan ittiin beekama waan tureedhaaf qullaa ta'an jalqaba gaafa nyaatan sakam isa waaqayyo nyaatii naa jedhe gaafa nyaatan na dhagaa. Har'a fakkeenya biyya lafaatti gaafa laaltanii baay'ee gammaduu kan dandeessan sagal qabaa mana yoo qabaattan sagal qabaa uffannaa yoo qabaattan jireenya jalqabaati gaa itti aansitanii waan nyaattan waan uddan qabaannaan jireenya jalqabaati jireenyi kun namni mana qabu taanaan gammachuun qabu waan nyaatuun qabu taanaan gammachuun qabu akkuma kana waan uffatuun qabu taanaan gammachuun qabu saayinsii bu'uuraa keessatti gaafa laaltanii manni nyaanni uffanni warreen sagal qabaatin namni tiire bu'uuradhaa kenna as deebi'a waasa of deemaan jira waaqayyo kan hundumaa kenneefidha. Uffannaa karraan kun hin jiru malee inni kun wayyaa karaa abaarsaa dhufedha. Har'a kakuu waadaa keessatti garuutti abaarsa nurra hin jiru malee kaleessa eengadda ayyaanima waaqayyo uffatu waa'een gogaa duuguu waa'een jirbii fo'uu waan akkasii kun hin jiru ayyaanima waaqayyootu qullaama foonii namaa kana dhokseet namni arguu danda'u gammachuma wal duukaa jiraata. Gaafa garuu sagal qabaa yaada waaqayyo keessaa ba'anii isa waaqayyoon godhiinaa jedhe gaafa godhanii qullaa isaa ta'anii abbaa manaa haadha manaa saalfachuutti kaate haati manaa abbaa manaa saalfachuutti ka'an lamaan isaaniiyyuu wal saalfatan maal ta'a deeman gaafa gettan qaqqaana'aa saalfachaa gadduu jalqaban tuma kana jedhaniiti immoo inni kaleessa eengaddaa gammachuu isaaniin gammadaa ture inni gammachuu kana isaan badhaase adeemaa doo dhaabasaa doo kakuusaa gaafa dhufu jarri doo ganamaan jiran achii ba'aniiru maaltu isaan baase gammachuu waaqayyo keessaa waan ba'an niidhaa fi iddoon isaanii kennamerraa sokoksaa faana miilla isaa gaafa dhagaan dhufuu isaa gaafa dhagaan baqatanii eegan achii qanii dhaabatanii garuu waaqayyo inni araaraan guutu ta'e deddeebisee Addaamiin waan Addaam jedhee gaafa waamu Addaam siqee fagaatee ture yaadisaa ciniinamuu namni Addaam yeroo sana lepheensaa na'uu namni Addaam yeroo sana yoo caafatee lafa kaa'uu baate wanti wayi ta'e wayi tokko suruureera waan ta'eedhaaf ulfinni wayirraa godaaneera qullaa ta'ee jira waan ta'eedhaaf jireenya gammachuun silaa gartokkeensaa irraa hirameera waan ta'eedhaaf nyaata keessa jira malee aaba edee walakkaa jira malee qullaa isaati waan ta'eedhaaf yaanni isaa akka ganamaa guutuun turre gaafa deddeebi'ee waaqayyo waamuuni si'a sadaffaatti gaafa uwwaatu eessa jirta jedheen asan jira maal taatennaan sati nyaatiin irraa naan jette mukicha irraa waan nyaadheef gargaartuun koo waan naa laatteef qullaa koon ta'e qullaa koo ta'urraa kan ka'een si baqadhee jedheen meeqa akka tokko simbiraan geetanii hiikutti deebi'e as deebi'een akkati qullaa kee taate eenyu sitti mee jedheen akkati maal taate akkati qullaa kee taate eenyu sitti mee jedheen maal jechuudha kana jechuun kan sitti uffise hoo ana eenyu sirraa baaseedha warra wajjin jirtan meerka keessa irraasaa kan itti uffise eenyudha waaqayyodha kan irraa baase eenyudha isa hamaa sanadha waa waaqayyoon barbaanne hin jaallanne gochuurraa kan ka'e ulfina waaqayyootu irraa ba'ee qullaa ta'an jechi kun laphee konadhaa guyyaa har'aa kana gaafa yaadu dhugaadha keessumaa dalkanii kaasee eenyutu qullaa kee ta'uusaa sitti mee akkamittiin beekteedhe maaliif qabeenyitti qabeenyaa waaqayyooti waaqayyo kenneef badhaadhummaa waaqayyooti ofii isaan finne inni biraan hin laannee fi eenyumtuun laannee fi kan laatee fi waaqayyodha har'a waa gedhe seebbisu as qabarka bitaa mirga waa kan hin baan ulfina waaqayyo siilaate sibboo waaqayyo siilaate umurii waaqayyo siilaate ormi kan si harkaa fudhate siifaa deemuu guyyaa har'aa kana dhiigalichaan siifaa deemuu ba Yesuus jedhame isa waaqayyo naa alaate gadaayyaa har'aa kaasee gadaayyaa natti deebi'a malee gadaayyaa narraa ba'ee nafuu jedhaayyaas akkati qullaa kee taate eenyu sitti mee akkamittiin bartee qullaa kee ta'uusaa gaariidha qullaa kee ta'uusaa barteetta jedhee nuti waaqayyo eenyu sitti mee gaaffii guddaadha
sagir tagennan sino kan egede malta tagennan qulla konte hatinyatin ranangete nyaadden qulla ke ta'uusa akkamittiin barte natti dhaga'ameera ulfinna kakaleessaan jiru gammachuu kakaleessaan jiru qulla kooti salphinni koo bakkeetti ba'eera ammallee yoo wayi tokko na qabatee waanteedhaaf natti dhaga'amaa jira kanaaf iyyuu ani qullaa koo ta'eera waan attirrateera jedhe gooftaan keenya immoo gara laafessa mitiire kotte dheefitti waame ergattaa se'ee ka'ee booddee gogaa duugee gogaa hojjetee uffadhe dheeni garuu jedhe jiraachuun qabdu as keessa qullaan kee amma gaafa yaadi biraa tokko dhufee addunyaa kanarratti raawwatamutti ammaaf kana uffatte jedhe gogaatti uffisee garuu dhaabeedeen kana keessaa doo dhaabeedeen kana baatee achi fagaattee jiraatta dheen burqituu bishaanii kaleessa engadda mataa isaa dhugdu dhaabooddee garuu yaatuu isaa dhugda jedheen maaliif burqituu bishaanii dhaabeedee walakkaa jira baanteedhaaf kana booda garuu mataa burqaa bishaanii dhuguu hin dandeessu yaatuu isaa dhugda jedheen bakkee baatee jiraatta dheen dhaabeedee walakkaa jiraachuu hin dandeessu achi siqxee jiraatta dheen ulfina kaleessaan ayyaana kaleessaan jiraachuu hin dandeessu maal taata dheen gogaa uffattee jiraatta dheen gogaatti uffisee dhaabeedeen keessaa baasee burqituu bishaanirraa ari'ee yaa akka inni dhugee jiraatu godhe Waaqayyo maaltu kana godhe gaafa gettan gammachuu Waaqayyoo qabu kenneefii keessaa Waaqayyoon gammachiisee jiraachuu waan dadhabeedhaaf gammachuu Waaqayyo kenneefiitti Waaqayyoon gammachiisee jiraachuurra gammachuu Waaqayyo naa kenne ga'aa miti jedhee gammachuu kan biraa barbaacha dhaqeetu gammachuu Waaqayyo farkaa dhabee gaddatti galaa jijjiirame nan dhageenya afaan Oromoo ko amma Waaqayyo uffannaa malee ayyaanaan ama malee qabeenyaan badhaasee kenne gammadii jiraadhedhen kanaa garas garuu sansiin gedhee garas yoo dhatte gadduu keeti qullaa ta'uu keeti gennaan barbaacha jooree dhaqee idduma Waaqayyo kaayeeti ciree gaafa nyaatu gammachuu Waaqayyo caalaa gammachuu biraa hawwuu dhaqee gammachuu Waaqayyo keessaa ba'ee gadda barabaraaf boo'icha barabaraa aannaa barabaraa waraansa barabaraatti gale ergaansi qaba guyyaarraa otoo beektu otoo hin beekiin gammachuu Waaqayyo keessaa kan baate har'a araarri siif haa ta'u maqaa Yesuusiin iskabar kamirga araarri siif haa ta'u baateettamoo keessa girtaa jedha nama si bukeetiin qabaaraasa araara Waaqayyo keessaa hidhaane baateettamoo keessa girta hidhaane har'a garuu sii deebi'a jedhaane meer kolkaasaa naa deebi'a jedhaa si alamayyaa dabalame naa deebi'a jedhaa iyyaas namoonni tokko tokko umuriitu isaan baasa nama tokko tokko yerootu isaan baasa namoonni tokko tokko kajeellaa biyya lafaatu isaan baasa ayyaana Waaqayyo keessa gammachuu Waaqayyo keessa Waaqayyoon gammachiisanii jiraachuun garuu gammachuu guddaa namaa laata har'a eenyu akka ta'e hin beeku manni kee dukkana bichaa kan ta'e boo'icha bichaa kan ta'e as qabeer kamirgaa dhiiga walichaan afura gammachuu gara keetti adeemuu dhiiga garaanii warraan adeemuu dhiiga Yesuus namoonni tokko tokko bara qaban gammachuun qabani bara kaduwaa garuu gammachuu qabu erga argatanii garuu gooftaa rabaa adda baaniidhaa fi qabeenyi isaanii gooftaatti fakkaateetu gammachuu gooftaa sabara baraaf keessaa kan baasan lakkoofsan qaban har'a ni dhagaa kana caalaa waan gammadu fakkaate hewwaaniif addaan kanaan maal godhanii ciranii nyaatan isa Waaqayyo nyaatiin haidherraa isa kana caalaa fooyyaatti fakkaate isa kana caalaa bareedaatti fakkaate isa kana caalaa ulfina qabeessa wayiitti fakkaate garuu salphina ture leeyyoo ture afurri Waaqayyo waa ifadhu naan jedha iddoon mallee kan si dhaabe yaadni kee lafa mallee kan si dhaabe yaadi garaa kee har'a araarri siif haa ta'u dhiiga walichaan tokko afaanii baasee ameen dhaabbe dabali ameen jedhi dhiiga walichaan iddoo kee malee dhaabachaa kan jirtu iddoo kee malee taa'aa kan jirtu iddoo kee malee jiraachaa kan jirtu jireenya sii yaadame keessaa kan baate itti deebii dhiiga qaraanii warraan natti deebi'a kan jedhu saamee ameen haidhaatu dabali ameen haidhaatu nama baay'eef Waaqayyo iddoo guddaa yaadeera iddoo ulfinaa yaadeera iddoo kanarra caalu yaadeefiidha Waaqayyo maal kenneef ilma namaa siniin jedhee jireenya gammachuu kenneefi ture garuu gammachuu kana caalu barbaada maalitti hin jedhan namaa sun yoo muka kanarraa nyaattan maal taatu isi keessan hin banamaa akka Waaqayyo taatu jedhe baay'ee taasee kan Waaqayyo ta'uu maayin inni waan hundumaa uume waan hundumaa danda'a hundumaa olidha ol kaanaadha kana caalaa
gaddeebuuf jirum sila na dhagaartu namni gammachuu waaqayyoo gaafa jiraatu ofiisaa gammadee jiraata na dhagaye dargaggummaan kee kan si mo'ate umuriin kee kan si mo'ate taayitaan kan si mo'ate qabeenyi kan si mo'ate horii barbaachi kan si mo'ate araarri siifaa ta'u maqaa Yesuusiin nan oodinas qabeetaa mirga waa kan hin baan araarri siifaa ta'u dhiigalichaan si waraana miti amma yeroo kana dubbadhu na dhagaa gabeessa dhugaan sin jedha taayitaa barbaakka darbisa barbaacha waa barbaacha namoonni baay'een gammachuu waaqayyoo kenneefii keessaa baan mi'a sinin deebi'agaa sooressa kanaafini Alaazar Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 gaafa laaltan Yesuustu fakkeenyaa naasee fakkeenya maalaasaa waa'ee nama sooressa tokkoof nama qannootti jiraatuufini nama hiyyeessa Alaazar jedhamu tokko kaas sooressichi kun maqaan qabu hiyyeessi kun garuu maqaa qaba ameen eewudha sooressichi maqaa qaba hin qabu namicha sooressa tokkotti jira namichi kun jedha wayyaa uffata gatii jabeessa irraaf jalaan uffachuun jedha guyyuma guyyaan geeddaree uffata qannootti tolu guyyaadha gara guyyaatti jireenya akkasii jiraata uffannaansaa jireenyi isaa hundumtiyyuu guyyaadha gara guyyaatti qannoodhaan jiraata gammachuudhaan jiraata wanta inni nyaatu wanta inni dhugu hundumtiyyuu baay'ee bareedaadha yeroo hundumaatti guyyaa tokko guyyaa lama bichaa miti bara hundumaa gammachuutiin jiraata jireenya isaa keessatti gaafa laaltanii qannoo isa lafarraa malee gammachuu isaarraa malee waa'ee gammachuu isa borii yaadu namichi kun sooressi kun garuu Alaazar kan jedhamu tokko immoo jiraadha inni immoo jedha deegaadha omaan qabu hiyyeessadha dhaqni isaa guutummaan ogeedha madaadha lamxiidha jechuudha karaa biraa madaadha yeroo hundumaa gedha balbala sooressa kana dura taa'eetu irraa afaar camaaddii isaa hin eeggata nyaachuudhaafidha inni taa'eetu irraa afaa mana mootii eeggata maaddii isaa irraa waan hafe otoo inni taa'ee eeggatu immoo gedha saroonni dhufanii maal godhu gedha madaa isaan irraa bu'edha namichi kun sooressadha soorummaa isaatiin biyya lafatti baay'ee jiraateedha qannoo guddaa qaba uffannaan irraa afaadha nyaanni irraa afaadha manni irraa afaadha hunduu irraa afaadha badhaadhummaa foonii baay'ee qaba gammachuu foonii baay'ee qaba garuu jireenyi isaa hafuuraa hiyyeessadha namichi kun dhagaa Alaazar kun immoo hin qabamaayyuu deegaadha lamxiidhayyuu madaa baay'ee qaba madaa isaayyuu saarota irraa hiriyyaa saree jechuudha karaa biraa otoo jiraatanii lamaan isaaniiyyuu du'an Alaazar hin du'e jalqaba Alaazar gaafa du'u ergamoota waaqayyootiin baatamee jedha gara mirga Abiraam dhaqee jedha Abiraam bukkee dhaqee taa'ee jedha ergamoota waaqayyoon baatame achitti bal'inatti gammachuutti jiraachaa jira yeroo kan biraatti aan immoo sooressichi kun hin du'e jedha du'ee ka'ee booddee inni seessa dhaqee jedha inni immoo iddoo boba'aa abiddaa keessa iddoo bara baraan bo'an iddoo ilkaan qaruu iddoo watu waannaa dhaqee jedha gaafa laalu iddoo inni gad bowwaa dukkanaati iddoo abiddaati ol jedhee gaafa laalu garuu dirree bareedaa wayii tokko jira achirratti Abiraamin argee jedha Abiraam bichaa miti eenyuun arge Alaazar isa kaleessa eengadda balbala isaa taa'u argeenidha eessatti of gararraatti dhagaa baattii kuuf deemaan jira kaleessa eengadda inni gararraa taa'e kun gajjallaa taa'aa ture gajjallaa taa'ee garuu jireenya isaa eeggatee badhaadhummaa hafuuraa baatee taa'aa ture sooressi kun garuu kaleessa biyya lafatti gararraa jira har'a garuu gajjallaa jira gaafa argo akkasittiin jedhe yaa Abiraam abbaa kodheen adaraa Alaazar maalaa godhu quba isaatti bishaan cuubee hidhee arraba kootti naafa tuqatuuti nan gubadhe maaloo wayyoo kaa'edha Abiraam akkas jedheen yaa ilma koo sinan jedha jedheen nuuf si gidduu argaa jirta miti bowwaa guddaa jira nuni gara kee dhufuu hin dandeenyu atis gara keenya dhufuu hin dandeessu nuuf si gidduu kan jiru bowwaa guddaadha kanaaf iyyuu maayin ati biyya lafaa irratti yeroo jiraachaa turte qannootti jiraachaa turte waan gaggaarii baay'ee argiteeta Alaazar ilmi koo garuu biyya lafaa irratti miidhamaa tureera har'a garuu bal'inatti jira haleluuyaa meerka mirga ol kaasa anaaf jedha ayyaas jireenyi bal'aan jira jedha ayyaa alabaadoo labagantuudha labadiyaa meerka mirga ol kaasa anaaf jedha ayyaas jireenyi bal'aan jira jedha ayyaa ergaan si qaba guyyaa har'aa isa ammaarra kan caalu olfina ammaarra kan caalu dhiphina ammaarra kan caalu boo'icha ammaarra kan caalu gadda ammaarra kan caalu olfinni bara baraa jira ameen jedha ayyaas jira kan jedhu ameen ayyaas har'a maatti jira bal'inatti jira har'a faarfannaatti jira kaleessa eengadda maal ta'eera hiyyoomeera har'a garuu badhaadhaadha waaw na dhagaa qo'addootti sinii ku qaba caalmaatti iyyuu
maa jechuudha dandeessom sooressi mootummaa waaqayyoon galee sagedho kaaftu jechuudha kanamicha Yesuus maa jedheen fakkeenya kana maal godhaa jedhe hubadhaa jedhe nama akkasii jira jedhe maa jedhe keessumaa sooressitti sun akkas taanaan jedhe ani obbolaa shan qaba mana abbaa koo keessa yaa abbaa koo biraa midhe mana abbaa koo keessa nama shan obbolaan qaba waan ta'eef adaraa kee gede Alaazaar dhaqee deebi'ee obbolaa kootiin maalaa godhu iddoo koo kan dhumneef haa akeekkachiisu jedhe naan maa jedhe Abrahaam immoo yaa ilma koo jedheen isaan Museedhaaf raagota qabu haa dhagaan yoo isa dhagaan maal ta'uu danda'u iddoo kee furiisuu danda'u waan ta'eef warra qaban warra waaqayyo kaaseef raagota isaanii Musee haa dhagaan jedhe no namichi dhagaan turre jechuudha kaleessa agartaniittu dhoksaa mana abbaasaa beeka afuura obbolaasaa jiru beeka maa jedhe lakki jedhe eenyuun hin dhagaan raagotas Musees maaliin godhan dubbadhaa Yesuus maaliin godhan hin dhagaan inni dhagaan turre jechuudha beektu miti mana abbaasaati yoo obbolaasaati yoo argitaniittu yoo tarii duuni sun irraa galatee namicha hangafaa jechuudha karaa biraa kan dulloomee dura du'a miti akka seeraatti yeroo tokko waaqayyo waamee fudhata malee yoo akka umuriitti keenya diingatan jedhamee caaffanni hin jedhu maaliin obbolaansa warra hafan jechuudha karaa biraa yoo bal'ifnee yaadne ta'uu danda'a jennee yoo dubbanne quxusuuta ta'uu danda'a jechuudha namichi kun dafee yoo du'e immoo ijoollee ta'uu danda'a walumaa galatti garumaachi hin jedhee obbolaa qaba afuurra akkamii akka mana isaanii keessa jiru beeka maal akka hin taane raagota akka isaan hin dhageenye Musee akka isaan hin dhageenye beekamoon beeka maa jedhe kanaaf hin dhaga'ani maal godhi malee Alaazaar dhaquu namni du'e tokkochaa deebi'u malee warra akkana dhaga'uu hin danda'an jennaan akka jedhe Abrahaam ilaam jedhe erga Museef raagota dhagaan ta'e warra du'an keessaa ka'anii tola dhaqanii maaliin godhu hin dhaga'ani isaanii yoo dhaga'an garuu iddoo kennifan gammachuutti dhufu na dhagaa sooressi kun maaliif biyya lafaatti qannootti jiraate biyya waaqaa keessatti maaf rakkate caaffanni qulqullaan akkas jedhamitiidhe caaffanni maayidha Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 qarbisa amma sinii hiika magaa na dhagaa Maatiyos 5 qarbisa lakkoofsa 3 keessuma maayidha warri karaa afuuraa iyyeessa ta'an aagammadaniidha karaa kam dubbadhaa akka baay'een keessa namoota jajjaboo miti karaa kam jedha karaa afuuraa iyyeessa warri ta'an maalaa godhan aagammadan mootummaa waaqayyo kan isaaniitiidha warri karaa kam mee fakkeenya tokko sinii kasam Alaazaar biyya lafaa irratti fooniin maal ture hiyyeessa ture sooressichoo maal ture sooressi ture akka maqaa isaati garuu sooressi sun soorummaa kana qabatee mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeenye Alaazaar immoo fooniin hiyyeessadha waa'ee afuuraan kaasu caaffanachitti garuu hiyyummaa isaa baatee sadaqeera mootummaa waaqayyoo keessatti bal'ina argeera Maatiyos keetti himaadha Yesuus warri karaa afuuraa hiyyeessa ta'an aagammadaniidha karaa afuuraa warra sooroman jedhamiti warra of geessifanneera jedhamiti warra baay'ee qabna jedhamiti warri hiyyeessa aagammadan mootummaa waaqayyoon isaaniitiidha maaliif caaffanni qulqullaa'aa hiyyummaa afuuraa raaja maaliif hiyyummaa afuuraa barbaade mee waa tokko sinii kaas sooressaa fi hiyyeessa yaadaa na wajjin jirtu mee warra wajjin jirtanii har'a sagalee guddaan haasaa'idha sooressa mee tokko sinii kaas sooressi qabamoon qabu akka maqaa isaatti gaafa yaaddan qabamoon qabu qaba barbaacha baay'ee jooraa hin jooro baay'ee fiigaa hin fiigu maal ta'eedha re qaba waan ta'eedhaaf nagaa'edha hiyyeessi hin ta'u ganamas galgalas waariis guyyaas yeroo kam gannas bonas maal ta'a hin fiiga maal barbaacha qabeenya barbaakka jireenyaaf kan ta'u barbaacha yeroo baay'ee gaafa laaltan namoonni kufaatii afuuraa kufan geessifanneerra guddanneerra baay'ee beekna warri galan har'a jireenya afuuraa keessatti warra akkasii akka sooressa kanaati har'a kakuu haaraa keessatti bara kana keessatti sooressi qabaa'eedha waan ta'eedhaaf nagartanii maadha mana bara kana keessa waldoonni baay'een raagotan barbaannu jedhu raajiin nu gaa'e lallabaa'een faarfataa qabnaa hintinaa qabnaa ani waa tokko siin jedha warra akkasii eessayyuu hin gaane ani hin qabu harka koo duwwaa kan jedhu garuu otuma nyaatu otuma dhuguu mirga abbaatti gala ameenaa gadiyyate sagalee gabaan ameen jedha ayyaas anammayyuu jedha ayyaas iyyeessadha jedha ayyaa iyyummaa afuuraan qabaa jedha ayyaa yeroo hundumaa iyyeessi maal ta'a hin waggatan barbaada warri karaa afuuraa iyyeessa ta'an aagammadan maal godhu isaan sagalee waaqayyoo dhaga'uutti
kadhachuutti hin ta'anika hin immoo yeroo hundumaa hiyyeessadha maaliif hin qaba waan ta'eef qabaachuudhaaf maaliif beektaa nuni badhaadhummaan keenya hafuuraa biyya lafaa kanarratti miti waaqa irrattidha lafa irratti garuu guuttachuudhaaf hin fiigna yoo nuu guutuu baate iyyuu akka nuu guutuuf jiru amannee jirra nuu guuta kan jedhu ameenaadhaas caafata gedhaka Efesoon 1:13 maayidha abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa eebba waan waaqa irraa hundumaan nu eebbiseef galanni isaaf haa ta'udha kan keenya eebbi kee guuttachuu soorummaan keenya ganaadha eeggachaa jirra eessaa bantii waaqa keessaa yeroo laaltan namoonni baay'inarra lallaba waan quufan fakkaatu faarfannaa waan quufan raajummaa waan quufan sagalee waaqayyo baay'ee waan beekan itti fakkaatu kanarraa kan maaliin qabanii gammachuu hafuuraan qaban Yesuus maayidha warri karaa hafuuraa hiyyeessataan haa gammadan isaan jedha mootummaa waaqayyo arguudhaaf jiruudha lapheen kee dheebuu wayii qabaar ati gammachuu qabda haleluuyaa tokko mee otoo faarfatuu quufa tuu lallabamuu quufa utuma mee maqaa Yesuus waamuutii rakkina isaa biyya lafaa irraanfata namni akkasii ayyaantuudha mootummaa waaqayyo kan keeti tokko garuu gaafa lallaba jalqabdu furate deeffuu jalqabeera yeroo raajitti dubbattu maqaa Yesuusin hafuura tulummaa kana sin keessaa waraaneera asqaba biyya Oromiyaa kanarraa hafuura kana waraaneera biyyesuusam waraaneera biyyesuusam sagalee gabaatiin har'aa kaasee gadaayyaa hafuura kanarra nanii kama gadaayyaat raasa harka mirgaa nanii kama gadaayyaa beela'uu qaba keessan soorummaan hafuuraa sittimuu yeroo hundumaa eebba waaqarraa ayyaana waaqarraa araara waaqarraa waamuudha siifaa ta'uu dhiigolichaan otoo maqaa Yesuus waamtu ilmi waaqayyoo Yesuus siifaa mul'atameen gadaayyaat baala baadooraa baas ol kaasa harka mirgaa otoo maqaa isaa waamuu jedhaayyaat Yesuus jedhaayyaa naa mul'ata gadaayyaa namni kun naa ta'uu qaba jedhu iyyee maraate ameenaadhaas dabali ameenaadha har'a garuu maqaa Yesuus waamuun namoota baay'eedhaaf akka sooressaati geessifadheera guuttadheera qabaay hafuura akkasii dachee kanarraa waraaneera biyyesuusam narka hafuuri cabsii ameen gadhiyeeyye waraaneera sirraayyoo waraaneera maatii keerraa waldaa keerraa gajjedhi gugguu fi iyyi maraan yoos gammachuun kee guutuu ta'a horraa baadaanamaa sundaala diyaas ansi jammarraa sitti mu yeroo ulfinni waaqayyoo sitti mul'atu gassi qaba an akkasidha yeroo ayyaana waaqayyoo guddaa argitu ati immoo namummaan kee xinnaata kaleessa eengadda akkatti gooftaa agarte yoo ta'e sirrii arginaa sana booda gajjetta maaliif si gararraa dhakaa'in inni hundumaa gararraa waan ta'eef namni waaqayyoon hammuma argu gajjechaa deema sabaa malee raajii baay'ee waan raajeef ol jechaa biyya baay'ee waan deemeef tajaajila ol jechaa biyya garagara waan deemu ol jechaa akka kootaa galdeessaa miti ayyaanni gaafa sii dabalamu ulfina waaqayyoo gaafa argitu waaqayyoo hundumaa gararraa waan ta'eef si gararraa waan jiruuf gaafa iji kee banamee waaqayyoon agartume si gararraa waan ta'eef ol jettee laalta gadi jetta sitti mul'ata caalmaa gadi jetta deebitee mul'atta gadi jetta deebitee mul'atta gadi jetta otuma gajjettuu garuu ulfinni mana kee moo dabalaa deema ayyaanni kee dabalaa deema namoonni akkasii girtu ameen gada ayyaa fudhadha isa argoon gajjechuu malee ol jechuu miti eenyummaan kee of tuulummaan kee namummaan kee inni foonii miirri kee gadasii gadatumamaa deema eenyummaan Kiristoos garuu si keessa ol ka'a dhaalaa caalaa deema dhaalaa caalaa deemi dhiiga Yesuuseen ol kaasa harka mirga ani irraa kaasee gadaayyaa gammachuu hafuuraan jiraadha gadaayyaa Yesuus gadaayyaas gammachuu kana gadaayyaa in barbaadda as qabarka kee bitaa mirga arraa qabee iji kee banamee ilma waaqayyo arguu danda'u dhiiga walichaana arguu danda'u dhiiga Yesuuseen yaa waaqayyo jedhaayyaas si arguu barbaadeera natti mul'adhu gadaayyaa tokko afaanii baasee ameenaadhaas amma namoonni tokko guddannee irraa maal godhu beektimee fakkeenya kana sii dabala dhuguma biyya kana kan rakkise kana waan ta'eef bara reef tajaajilaa ta'anii saayitii 24 faa kadhatu mishigii galanii guyyaa 3 faa ji'allee kan galu abbaa qabanni 3 isaa isa tokko guyyaa 40 soddomaamu guyyaa 3 faa kadhatu guyyaa 2 faa bara reef kaan saayitii 7 faa gaanii kadhatu waaqayyoon bara garuu xinnoo ishee waa korkor jedhee
waama jira miti reemu waama ta'e wayii tokko nama bilbili jedhee babbareedan yeroo manaa ba'u jalqaba maal godhu saayitii torba saayitii afuritti isa guyyaa lama sadii guyyaa tokkotti isa guyyaa tokko gimmaas saayitii immoo saayitii sadiitti booda immoo saayitii sadiiyyuu daqiiqaa sadiitti booda immoo haadha ishee maal godhu amantiidhaan tajaajilaa jedhu amantii nama simbukkee jiru qabaatii karaa fuura ati hiyyeessa taanaan jedhaani gammachuun kee guddaadha daani har'a fuura kanaan sin eebbisa maqaa Yesuusiin as qabarka bitaan mirga ati Yesuusiin hin caaltu ilmi waaqayyoo guyyaa barsiisaa halkan gaayarra foqo qebbasa waamaa ture afurri kun gara keetta dhangala'u guyyaarraa kana mana keetta dhangala'u dhiiga qaraanii irraan mana keetta dhangala'u dhiiga Yesuusiin yaa waaqayyoo jedha ammayyoo ani hin quufne gada ayyaas ayyaana keena alaadhu gada ayyaa kanaan maayidha Yesuus warri karaa fuura hiyyeessota maalaa ta'an hagammadani geessifanneerra warri hin jenne qamna raagota baay'ee warri hin jenne qamna paasterii baay'ee warri hin jenne ani beeka warri hin jenne hagammadan haleluuyaa tokko baay'ina qormana kanatti gaafan itti go'ee ergaatti dubbadhu maayidhu mana keessatti waldaa isaanii tajaajilaa waan ta'aniif gaafa itti tajaajiluun barbaadani qola gaafa irraa kaastuun barbaadani nan argammasitti gaafa furqulquluu dhufee itti bu'ee shook isaan godhu yunda oqoo barbaadu dhiibanii maaliifi achitti hin kuffisu malee hin kufan ka kuffisuu bichaa miti kufuunis jira ameen jedha hin barbaadan maaliif jedhaa ka amma akkamitti yaadu beektu ana kuffisaatti yaadu ka gaafa furqulquluu dhufee shook sagalee isaan waraanee isaan sochoosu barbaadu hin barbaadan isaanii maaliifi yaada isaaniitti hidhamaniiru of tuulummaa soorummaa keessa galaniiru hiyyeessi garuu gad jedhi ameen jedha hafuurri kun mana keetti lafaa dha'u dhugaan kan waaqayyoo ayyaan tura sagalee kana kan dhageesse guyyaarra bara baraan beela hafuuraan si eebbiseera dhiiga hoolichaan si eebbiseera maqaa Yesuusiin warri karaa hafuuraa hiyyeessa ta'an haa gammadaniidha sagaleen kun bar tokko naa hiikamenaaf saayitii sagaleetti toon kadhadhu waaqayyoon malee an teoloojii kamitti nageenye sagalee kana dhugaa waaqayyooti otoon kadhadhu naa hiikame halkan warri karaa hafuuraa hiyyeessa ta'an haa gammadan maaliif beekta halkanis iyyisiin jedhaa hiyyeessin ta'ammam hin ta'a hiyyeessin ta'ammam hin ta'u amma hiyyeessi bakka ganama ka'ee mana kelee bor ka'ee silkii isaa dawwalaa waan ta'e wayita bakka wargaba hin ta'u amma waa argatutti anaaf si kan koof kan kee eenyuyyuu barbaachi kee ilma waaqayyoo Yesuus qabeenya bara baraa siidaa dhalootaati maqaansaa haleluuyaa isaan biraan si haa ga'u furri kun guyyaa kanaa kaasa isa biraan si haa ga'u furri guyyaa kana si dhangala'u sooressa kan ammaa hidhe kanaaf fakkeenya kaasee gaafaasoo Yesuus mootummaa waaqayyootti galuu dhabuusaa irraa kan ka'e jireenyi isaa kaleessa gaddaa of tuulummaan isaa qaba jechuunsaa akka inni mootummaa waaqayyoo irraa isaan kaakse fakkeenyaa naasaa malee sooressi foonii mootummaa waaqayyoon galu jechuu miti warra hafuuraan geessifanne irra gadhan hiika sanaaf deemaa sagalee waaqayyoo warra sinii galee kutaan amma sinii galeeraa malee caaffanni qulqullaa sooressan mormu waaqayyoo waaqa sooressadha waan ta'eef na dhagaa kanaaf egaa namni waaqayyoon gammachiisee jiraannaan gammachuu qaba waan ta'eef jireenya keenya keessatti jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraachuun hundumarra caala dhugaan isiniin jedha addaamii waan isiniin jedha gammachuu caalu barbaachaaf jecha gammachuu waaqayyoo kennuuf keessa ba'anii nagarre maal godhaa nyaadhaattiin jedhe aqiitii jedhe kaleesseen gadda qonni hin jiru qooti jedhe lafa kee gofoo ceedheen qoffoor jedheen isheetiin homaa ciniin sun sittaa baay'atu miixuu saayitii dheeraa miixadhuuti ciniin fadhuuti dayedheen garuu moo waa sinii kenneera sasin balleessuudhaaf dhufe san ammoo si keessaa kan ba'u mataa isaa gattumaa jedheen dibatichi sitti galeera mataa isaa garreebda dhiiga qaraanii waraan ameen gidhaayyaati ni si keessaa ba'u maal godha mataa bofichaa gadin tumaa jedheen ni Yesuusidha maqaansaa inni immoo anaaf si keessa gara guyyaarraa amma gasiin kadhadha dhiiga hoolichaan as qabarka mirga akkatti hin gammanne akkatti fiigdeen jiraan akkatti ililchine waaqayyo keef waggaa dheeraa kan si qabe har'a gattumtee baata dhiiga qaraanii warraan tumtee baata dhiiga Yesuusin mee lafa dhiitaa tumeen ba'a gedhaayyaa jedhaa tumeen ba'a gedhaayyaa as qabarka mirgaa isa eebba keerraa si darbate isa ayyaana waaqayyo keessaa si baase har'a miilla keerra dhaabeera jedhame irra dhaabadheen ba'a gedhaayyaas irra dhaabadheen ba'a gedhaayyaa amma mee waaqayyo gaafa si jaallate ayyaana si baay'isu maal godha beektaa kaleessa eengadda gooftaa baran qabneen sobda yoo ta'e dhugaatiin si diba ameen jedha maal
kaleessa eengadda ergamaa hexanaa yoo taate gaafa sidibumu waaqni maal godha ergamaa si godhata har ijaabatta dhiigolichaan as deebi'ana wajjin ta'a maal godhaa nyaadhaa jedheen gofoo cirtii lafa ciriitii qotti sanyii facaasii maal godhi nyaadhu jedheen maal dhabuu isaarraa kan ka'e gammachuu caalu barbaachuudhaaf gammachuu jireenya isaa keessatti waaqayyo kenneef eeggachuu dhabuurraa kan ka'e dhagaan gatiin dureeko gammachuu jireenya keenya keessatti gammachuu waaqayyoon gammachiisu jiraachuu qabna jireenya gammachuu waaqayyoo qaba jireenya gammachuu waaqayyoon guute nuuf ta'uu dhiisuu danda'a waaqayyoof ta'a taanaan jireenya keenya gaadha dhagaa nuuf ta'uu dhiisuu danda'a waaqayyoof taanaan garuu dhimmatti siin taane immoo hin jiru warra dhageessa nameen jedha ayyaati dhugaan siin jedhaman sagalee waaqayyoo keessa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 36 dhaqaa dubbisaame torban lamaan darbe dubbadheen ture kutaa kana xindoo ishee tuqeen deebi'e dubartitti Haannaa hidhamtu nagarre dubartittiin umuriin ishee waggaa 84 bara gaa'ela dhaabde sinitti nima waggaa 7 bichaa abbaa manaa ishee wajjin gaa'ela dhaabdee abbaa manaarraa du'e dubartittiin immoo raajiidha yaada waggaan ishee waggaa 84dha umurii akkasiiti jaartii baay'ee deemtedha garuu maal taate gaafa gettan otuma deemtu jireenya ishee keessatti abbaan manaa ishee galaa du'e abbaa manaa ishee gaafa galaa du'u jireenya abbaa manaa ishee kana keessatti wanti baay'ee ishee mudateetu haadha hiyyeessaa jedhamtee jiraattidha sagalee waaqayyoo haadha hiyyeessaa ta'uu isheerraa kan ka'e garuu waan tokko gooti yeroo hundumaa mana waaqayyoo keetti deddeebuurraa kan ka'e jedha tsoomaaf sagadaan yeroo hundumaa fuula waaqayyoo keessa jiraattidha ameen jettu keessa jiraatti mana waaqayyoo fuula waaqayyoo dura jiraatti dubartittiin Haannaa jedhamtu kun namoonni baay'een isheerraa kan eegan gaddadha bakka aarii wayii dubartiin kun maal abaaramtuun kun raajiidha abbaa manaa isheerraa du'e hiyyeettiidha mana kana keessaa immoo baatu yeroo hundumaa kadhatti waan tokko gootiidha isheen jedha mana qulqullummaa keessatti argamuudhaan jedha waa'ee mucichaa waa'ee eenyu waa'ee Yesuus yeroo hundumaa warra eeggachaa turanitti misiraachoo himteedha ofii ishee gadda qabdi ofii ishee madaa wayii qabdi ofii ishee bareedaa miti garuu maal jettu furiin biyya lafaa argameera misiraachoo furiin biyya lafaa dhalateera inni sin eegdan dhufeera haleluuyaa ergaan si qaba guyyaarraa siif hin taane yoo ta'e waaqayyoof ta'eera ta'uu danda'a jireenya kee gammadi siin gannaan keessi kee gammadi qabi nama si bukkeettiin waa'ee kee dhiisi waa'ee isaa yaadi malee jedhaani rakkina keen irraanfatta jedhaani waan waaqarraa yaadi malee jedhaani waan lafarraan irraanfatta jedhaani biyyi lafaa guutee guutaay mee dhugaa saasaa guuteen guutaa as deebi'a waa soof deemaan jira dubartiin kun dubartii raajii guddoodha mana waaqayyoo keetti baay'ee iddoo guddaa qabdi jaallatamtuudha tsoomaaf sagadaan yeroo hundumaa waaqayyoon hin kadhatti garuu abbaan manaa isheerraa waan du'edha hiyyummaatiin baay'ee rukutamteetti misiraachoo himti maal jettee warri Yerusaalem keessatti furiin akka dhalatu dhageessanii eegaa jirtan bara Isaayyaas faa bara Musee faa bara raagota inni raajame dhalateera Yesuus reef dhalata waan ta'eef nama umurii waggaa tokko ji'a wayiiti Yesuus reef isheen garuu maayetti dhalateera haleluuyaa ameen jedha hara ergaan sii qaba Yesuus dhalateera du'eera du'aa ka'eera mirgabbaa jira ati immoo akkas jetta hin dhufa Yesuus koo jetta sii dhufa yeroo gabaabaatti hin dhufa furiin koo jetta sii dhufa yeroo gabaabaatti as qabar ka mirgaa yookaan ofii sii dhufa yookaan deebiidhaan sii dhufa guyyaarraa kana naa dhufa kan jedhu ameenaa jedhaat yoo ofii dhufe galleeyyuu garuu hafeenaaf deebii wayii sii laata malee furmaata wayii sii laata malee mee as qabar ka mirgaa dhiiga hoolichaan jireenya keetti hafuura gammachuu abboomeera guyyaarraa kana gammachuu gara keetti abboomeera dhiiga Yesuus anaaf jedha ayyaa wali makka sarka mirgaa irru bartiin anaaf jedha ayyaat gammachuun koo Yesuus ina gara ayyaa anaaf jedha ayyaat gammachuun koo gara ayyaa Yesuus ina gara ayyaa namoota baay'eef deebii ta'a guyyaarraa jala mureen amanaa namoonni gooftaa eegdan jirtu gubaa'ee kana keessa dhugaan kan waaqayyoo irri kee kan hin fakkaanne bifti kee kan hin fakkaanne haasaan kee kan hin fakkaanne lapheen kee garuu beela guddaa kan qabu sii mul'ata ilmi waaqayyo Yesuus naa mul'ata kan jedhu ameenaa edafaani baase melkaa sarka mirgaa Yesuus jedhaayyaa naa mul'ata gadhaayyaa anaaf gammachuun koo gadhaayyaas
Yesus nagaraaya. Otoo kana geettu rakkinni keessa dhiisee godaana. Dhukkubni keessa dhiisee godaana. Hiyyuma kee keessaa baata. Dhugaan siin gadha raasii ulfina kee dhiisiti. Anaaf gammachuun koo Yesus nagaraaya salama. Raasii anaaf gammachuun koo Yesus nagaraaya. Manni gammachuu qabaayyu daangaadha. Dhalli, horiin, hojiin hunduu daangaa. Kan jireenya bara baraa kan Yesus garuu bara baraanidha. Haalota garas hin agarre ta'uu dandeessa iji kee abanamu guyyaarraa kana. Iji kee abanamu dhiiga olichaan. Ulfinni biyya lafaa kun baay'ee jira karaatti ol seen. Garuu sa dhufaa jiruun caalu. Nan dhageenyatu sa dhufaa jiruun caaluun jedhe. Merka melu galkasa ulfinni koo jedha Iyyaas. Sa dhufaa jiru caala jedha Iyyaa. Raasa harka mirgaa ulfinni koo jedha Iyyaa. Isa dhufaa jiru caala jedha Iyyaa. Isa caal yoo argite jireenya kee keessatti guddaan eenyudha? Yesuusidha. Mee dhuguma jedhimi laphee makeerraa kaasee harka kee mirgaa boota dhuuti guddaan jireenya koo keessaa Yesuusidha jedha Iyyaa. Dabala guddaan jireenya koo keessaa Yesuusidha jedha Iyyaa. Biyya lafaa miti jedha Iyyaa. Dhukkuba miti jedha. Haala koo miti jedha. Eenyudha ree? Eenyudha ree ngere mee dhugana? Dabali waami eenyudha maqaansaa? Inni guddaa ta'e jireenya guddaa si badhaasu guyyaa kana. Jireenya guddaa si badhaatu dhiiga olichaan. As qabar kamirgaa siin kadhadhaa hin baata yeroo gabaabaatti. Hin baata yeroo gabaabaatti. Hin baataan jedha dhiiga qaraanii irraa. Nan baa kan jedhu ameen aayilaas. Meen abaasa gadaayyaa. Nabaasa gadaayyaas. Dabalati meen abaasa gadaayyaa. Guddaa waan ta'eedhaaf rakkina keerran caala. Dhukkuba keerran caala. Qorumsa keerran caala. Beela keerran caala. Harka guddaa kana qabattee baata dhiiga qaraanii irraa. Guddaan eenyudha? Fakkaachuu danda'u haalonni keenya. Fakkaachuu danda'u umuriin kun baroonni kun. Miti garuu guddaa. Guddaan guddoota baay'ee gilbeeffachiisa gachiisa. Ilma Waaqayyooti. Jajjaboota baay'ee galaanaan kan make maqaan isaa Yesuusidhaan. Haadha hiyyeessaa baay'eef kan bariisise. Ilma hiyyeessaa baay'ee nama kan godhe. Deegaa baay'ee kan sooromse. Sooressa of tuule mokan lafaan dha'ee marga nyaachise. Inni maqaan isaa Yesuusidha. Qabeenya kootinni, warqee kootinni, mana kootinni, jireenya kootinni, kan kooti kan jedhu ameen aayidaas. Hin caala fayyaa koorraa, hin caala mana koorraa, hin caala hiriyyaa koorraa, hin caala kan jedhu ameen aayidaas. Hin caala moo hin caala Yesuus hin caala. Hin caala, hin caala, hin caala. Yoo ta'es hin caala, yoo ta'uu baates hin caala. Taayeenyaalli kunatti mul'ata namanni koo galgalaa. Ameen kan jedhu jira wallaahi kana keessa. Dhugaa Waaqinatti argamaa jira. Eenyumtuu dura koo dhaabachuu hin danda'u. Yeroo guyyaan koo ga'u naaba namaa olan seenaan. Natti fa yeroo hundumaa. Waan barbaade yoo ta'e eenyumtuu dhaabachuu naan jechuu hin danda'u. Darbii bichaan ergamoonni iyyoo siinaa gara dhiiga qaraanii irraan. Jedhaa kan koo jedhaa Iyyaas. Jireenyi koo Iyyesuusidha jedhaa Iyyaa. Gaggoofti biyya lafaa. Maa biyya lafaa keessa jiraanna kan jedhu barsiisa tokko qopheesse oolee buleera garuu furii barsiisinaan hin jenne. Biyya lafaa keessa maaliif jiraanna waan jedhu tokko laphee kora jira. Tutture bubbulee. Maaf jiraanna biyya lafaa keessa ton jedhee barsiisee namoota baay'eef gaaffii ta'uu danda'a. Ala baay'ee godhachuuf, fuudhuuf, heerumuuf miti kan jiraannu biyya lafaa. Nuni bakka bu'aa Yesuusidha. Kanatti kan walii galu. Bakka bu'aa Yesuusidha. Mee dhugaa tokko laphee keessatti dubbadha garuu yeroo baay'ee bakka itti naasoftu. Har'a garuu afuura keessa ta'a haasa'a. Qabeenyatti qabdu kana keessa maal fudhattee deemta gaafa deemtu? Maal itti fudhattee deemtu? Morma keetti hidhattee, mudhii keetti hidhattee kanatti deemtu. Maal? Guddaadha qabeenya kanatti jettu. Dhugaan kan Waaqayyo sitti himu guddaan guddaa caalu qabeenya kana keessa biyya lafaa kana keessatti gammachuudha. Yesuus wajjiniin. Haleluuyaa. Kissiin sirraa tarsaasa guyyaarraa kana. Kissiin sirraa tarsaasan jedhe dhiiga olichaa. Nama si bukkee jiru qabiitii guddaan guddaa caalu gammachuu kee dhaga'aani. Gammachuun kee immoo Yesuusidha jedhaani. Har'a gara keetti deebi'a afurri Waaqayyoo. Laalaa baagantuu laalaa baaraadaa baasaandiyaa. As qabar kabitaa mirgaa waa kan hin banne. Sin eebbisa dhiiga olichaan. Hafuura faarfannaan. Hafuura ililleedhaan. Hafuura galataadhaan. Yoo ol baate galataa.
yoo gadi baate galata yoo ol seente galata yoo hojjette galata yoo dhabde galata hafuura galataan guutamaa ba'a hafuura gammachuudhaan si eebbiseera ኢየሱስ gammachuu koo dhaga'ayya warqeerran caala meetiirra bamanarran caala lamanarra fayyarran caala horiirra inni maqaan isaa Yesuusidha. ulkaasa harka mirgaa ankoo jedhaayyaas karaa isaa malee deemuu jedhaayya karaa isaa moonaa deebi'a jedhaayya ergaan si qaba guyyaadha karaa isaa malee ka'u kan jette karaa isaa malee fayyu kan jette kan koo kan isaa malee ta'u kan jette karaa masaasiitaa irraa qabee naataa kan jedhame isa eegaa jira manni kee isa eegaa jira hojii kee yeroo gabaabaatti ol seena faanni Waaqayyo Yesuus harka mirgaa raasaa kan koo isa malee ta'u jedhaayya kan koo isa malee fayyu jedhaayya siisee nagaa yeroo gabaabaatti gara mana kee jabina keen kan dide cimina keen kan dide fira keedhaan kan dide nama aangoo qabuun kan dide mana yaalaan kan dide isaan hin danda'ama jedhaa isaa jedhaayya hin danda'ama jedhaayya kan koosa maleen ta'u jedhaayya an jecha kana jedhu laatamee kan koosa maleen ta'u jedhaayya kan koosa maleen ta'u beekadhaamayu kan koosa maleen ta'u jedhaayya dhuguman jedha isa malee kottaa nu banaa jennaan kun furtuun qabu kan nuun jedhe baay'eedha kottaa nu gargaaraa jennaan bara baay'ee si gargaare kan nuun jedhe baay'eedha isa maleen ta'u kan koo kan jedhu iyyee maraate ameenaa jedhaas isa maleen ta'u isa malee tokko iyyee ameenaa isa maleen ta'u kan koo kan jedhu hirkatee iyyee ameenaa isa maleen ta'u kan waldaa kanaa isa maleen ta'u kan koo kan jettan isa malee kan ta'u kan gaa'ila koo dhigettan isa maleen ta'u kan fayyaan koo dhigettan hoodha harka isaa simadhaa baadii golichaan simadhaa baadii gagaraani warraan hirkadhaati kan koo isa maleen ta'u jedhaayya namni gara isaa ilaaltuun qaanoftu guyyaarraa sii faayidaa mudhii golichaan warri beellama qabdan itti milkaa'aa kanaa qabaas itti milkaa'anii gagaraani warraan beellama qaba kan jedhu iyyee maraate ameenaa harka keerraa siittan milkaa'aa jedhaayya beellamni koo jedhaayyaas Iyesuusidha jedhaayya ittan milkaa'aa jedhaayya itti milkaa'anii gagaraani warraan nam tokkoon harkaa fuudhee utaalee ameenaa jedhaayya